Dachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti zooniilee waraanaa cufa keessatti fudhachuu jabeessee itti fufuun zoonii bahaa keessatti tarkaanfii torbanoota kana keessa fudhateen eegdota sirna PP 61 ajjeesuun 62 madeessee injifannoo cululuqxuu galmeessee jira. Guutuu gabaasa kanaa qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Lixa Wallaggaa Ona Gullisoo keessatti waraanni sirna PP namoota nagaa 3 rasaasaan ajjeesan. Jalaawi Muhammad dabalata qabdi. Impaayera Itoophiyaa lubbuun dhala namaa gatii dhabe keessatti guyyaa guyyaan ajjeechaa ilmaan Oromoo dhagaa ooluun waan baratamedha. Guraandhala 21/2022 godina Lixa Wallaggaa Ona Gullisoo ganda Waayyuu Maannii keessatti tiksitoonni sirna dulloomaa Minilik maqaa waraana PP'n socho'an barii barraaqaan gandichatti seenuun lafa duwwaatti dhukaasa hamaa erga geggeessaniin booda namoota nagaa waan ta'aa jiru wallaaluun qe'ee isaanii bira turan 3 rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Namoota waraanni sirna PP marartoo tokko malee rasaasaan dha'uun ajjeesan lammii guddinaa barataa kutaa 7 fi ijoollee umurii 14 hambaa jarrafuu akkasumas Xibabuu Baqqalaa ta'uu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Guyyaa kaleessaa kana waraanni sirna faashistii PP kun obbo Xibabuu Baqqalaa jalaa erga mana gubanii booda isumayyuu ajjeesanii darbuu dabalanii addeessaniiru. Mootummaan sirna PP ofii isaatii qulqulluu nagaa kan uummataaf yaaduu fi hoogganaan akka isaa eessayyuu akka hin jirre bifa fakkaatuun gidduu kana ibsa mana maree bakka bu'oota uummataa warra ofiin jedhanii fi eebba piroojeektii hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti taasise irratti haa dubbatu malee qabatamaan lafa jiru sirni mataan nafxanyootaa Abiy Ahmed hoogganaa jiru sirna ilmaan Oromoo lafa irraa daguugaa jiru ta'uu gocha ajjeechaa goleelee Oromiyaa cufa keessatti raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti murni PP ilmaan Oromoo adamsanii hidhuu hammeessan. Jaalicciitii bantii waan qindeeffate qaba. Gareen maafiyaa Impaayera Itoophiyaa maqaa mootummaan filannoo sobaan aangoo irra jiru ilmaan Oromoo bakka hojiitii adamsee qabee hidhuu tifufuun guraandhala 19 bara 2022 godina Jimmaa magaalaa Jimmaa ganda laga Harbakka Addaa Waldaa jedhamutti mana jiraattotaatti marsuun Erroo Faalii Ahimad, Jawar Ahimadi fi Hamzaa qabuun waajjira poolisii magaalichaa kan aanaa tokkoffaa jedhamuun beekamutti hidhanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Jimmaa himaniiru. Akka maddeen jedhanitti Faalii Ahimadi fi Jawar Ahimad obbolaa yoo ta'an Hamzaan ijoollee ollaa ta'uu ibsuun ijoolleen kun uummata isaanii biratti jaalalaa fi kabaja guddaa kan qaban yoo ta'u addunyaa siyaasaa kamuu keessaa kan hin qabne ta'uu dabaluun ibsaniiru. Gareen qindaa'e fedhii leellistoota sirna Minilik milkeessuuf Oromummaa balleesse Itoophiyummaa dagaagsuuf hojjechaa jiru kun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa Jimmaa naannoo mana murtii godinaatti baatii 5 dura qabanii hanga har'aa dararaa jiraachuunis beekameera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree gandoota 2 keessatti fi Arsii Bahaa ganda 1 keessatti waraanni sirna PP manneen qonnaan bultootaa hedduu guban. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Mootummaan badee balleessaan PP waraana akeeka Oromummaa balleessuuf mootummaan sirnichaa miindaa fi faayidaalee garaagaraan goyyomsee bobbaase guraandhala 22/2022 godina Bahaa Wallaggaa Ona Sibuu Siree ganda Bujjuraa fi Xaalloo keessatti manneen qonnaan bultoota Oromoo hedduu gubanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Akka maddeen ibsanitti waraanni sirna PP baatiilee lamaan kana bifa addaan ilmaan Oromoo lafarraa balleessuuf godina Bahaa Wallaggaa keessatti bobbaafaman Ona Sibuu Siree keessatti waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun ajjeechaa hidhaa saamichaa fi manneen gubuu ammeessanii kan jiran yoo ta'u qonnaan bultoonni manneen jalaa gubate gargaarsa dhabuun jireenya rakkinaaf saaxilamanii jiru. Qonnaan bultoonni manneen jalaa gubate abbootii maatii yoo ta'an yeroo ammaa ijoollee daa'imaa fi haadholii warraa isaanii waliin gandoota ollaa fi magaalotatti baqachaa jiru. Oduma wal fakkaatuun guraandhala 17/2022 godina Arsii Bahaa Ona Muunessaa ganda Coophaa keessatti waraanni weerartuu PP mana qonnaan bulaa obbo Buqqee Badhaasoo Ganamoo qabeenya guutuu waliin abidda itti qabsiisuun barbadeessuun loon isaanii qalatanii nyaatanii jiru. Mootummaan sirna PP qorqalbii uummata Oromoo cabsuun gadaantummaan akka itti dhaga'amu barbaadu uummata Oromoo ajjeesuun cinatti qabeenyaa fi manneen isaanii gubanii barbadeessuun uummaticha qabsoo sabichaa finiinsaa jiru irraa duubatti deebisuuf tooftaa fayyadamaa jiru ta'uu hubachuun rakkoo ta'e jedhee mootummaan PP bu'aa siyaasa irraa argachuuf hojjechaa jiruuf akka harka hin laanne jiraattonni waliif dhaamu maddeen ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa Ona Saboo keessatti ilmaan Oromoo badii tokko malee ilaalcha siyaasaan yakkamanii hidhaan dararamaa jiraachuun dhaga'ame.
Jaalhiraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Dabballoonni waraanni mootummaa PP godina Arsii Lixaa Onanan Saboo keessatti isin hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun namoota nagaa qabanii buufata poolisii Onanan Sabootti baatii tokko oliif dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti namoonni ilaalcha siyaasaan addatti baafamanii reebamu akkasumas hidhamu kan jedhan yoo ta'u namoota haala kanaan hidhaman hedduu keessaa Jaarsoo Godaanaa jiraataa ganda Roobee kan ta'ee fi Maammak Kebbaa Subbii jiraataa ganda Rirriphaa akka ta'an ifoomeera. Onanan Saboo keessatti ilmaan Oromoo dubbii dubbatanii fi hariiroo namoota waliin qabaniin basaasamuun kan hidhaman ta'uu namoonni gochi kun irra ga'ee dubbachuun mootummichi ta'ee jedhee namni waa'ee PP hin leellisu taanaan yakkamaa godhanii hidhaa jiraachuu dabalanii addeessaniiru. Godina Lixaa Harargee Ona Xulloo keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun namoota nagaa hidhuu jabeessanii jiru. Jaalladhii Oromoo dabalata qabdi. Akka jiraattotni godina Lixaa Harargee Aanaa Xulloo jedhanitti waraanni mataan faashistoota Abiy Ahmad Bobbaas kan miidhame ilmaan Oromoo malee nagaan jiraachuu isaa arguu hin feene uummata nagaa godina Lixaa Harargee Aanaa Xulloo Araddaa Kumakaas keessaa waboo waliin hidhata qabdu jechuun hidhaa jiraachuu himan. Uummata nagaa mana hidhaa magaalaa Hirnaa keessatti hidhamanii jiran keessaa kan maqaa arganne Daawud Bakar yoo ta'u namni kun badii malee qabamee mana hidhaa keessatti dararaa fi reebicha hamaan irra ga'aa jiraachuun maatiin isaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maatiin Daawud Bakar kun yeroo ammaa akka jedhanitti nuti isas dhabnee qabeenya keenya irraa baqannee lubbuun jiraachuuf jecha karaa irratti kufnee jirra. Ganda keenyatti deebi'uuf sodaa waraanaa fi dabballoota sirna PP qabna jechuun qe'ee isaanii irraa baqachuun rakkinni isaan mudachaa jiraachuu fi deebi'anii qe'eetti galuun sodaa hidhaa qabaachuu dabaluun yaada isaanii ibsatanii jiru. Baha Oromiyaa Onamayyuu Muluqqee gandoota garaagaraa keessatti waraanni mootummaa sirna PP dubartii tokko ajjeesu namoota nagaa dararaa jiraachuun barame. Dabalata isaa Jaalli Moonaaf isaa akka ittaanutti dhiyeessa. Mootummaan ilmaan Oromoo lafa irraa duguuguuf karoorfate Baha Oromiyaa godina Baha Harargee Onamayyuu Muluqqee gandoota Cirraa Aliisoo Roggee fi Soddomaa jedhamtu keessatti saamicha gaggeessaa kan jiran yoo ta'u achuma ganda Soddomaa keessatti dubartii Kadijjaa Usmaan haadha daa'ima tokko ajjeesuun namoota nagaa umaatu keessa harka hin qabne maqaa Shanee jedhuun qabanii dararaa jiru. Baatii Gurraandhala keessa gochi farrummaa waraana sirna PP Onamayyuu Muluqqee keessatti gaggeeffamaa jiru hammaachuun waraanni mootummaa gabroonfataa sirna PP uummata baaf gala dhorkuun guyyaa gara guyyaatti gocha gara jabummaan nama ajjeesu, hidhuu, reebuu, saamuu fi shamarran gudeeduun rakkisaa jiraachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandoota olitti eeraman kana keessatti yeroo garaa garaatti maqaa Shanee jedhu uummata nagaatti maxxansuun rakkisaa kan jiran yoo ta'u tooftaa kana ittiin uummata saamuuf daraan itti fayyadamaa jiru. Keessattuu ganda Soddomaa jedhamtutti namoota konkolaataan deeman tokko tokkoon keessaa buusuun isin sakattaana jechuun maallaqaa fi bilbila saamaa jiru kan jedhan maddeen yoo dubbanne nu doorsisu qaama itti himannus hin qabnu haala kanaan deemnan qabeenya saamamaa waan jirruuf yeroo dhiyootti uummanni walitti deemuu dhiisa jechuun dararaa waraana mootummaa sirna PP'n argaa jiran arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduun har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Abasaaf jiraata gonni buun sharamne kukuffise diinaa jeeserraane falmataan masabaa waboo abdii borii waan nyaatuuf uffattuuf dudduuban deebinee kubullee qorrii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii jabaadhaa siin jennaa bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Biyya guyyaa lubbuuf fara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii. Sabasaaf jiraataa gonni buun sharamne kukuffise diinaa ajjeeserraane falmataan masabaa waboo abdii borii waan nyaatuuf uffattuuf dudduuban deebinee kubullee qorrii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii jabaadhaa siin jennaa bilisummaa ta'uu galanni keessanii.
warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii biyya guyyaa lufuuf kara gobaaf gufuu hedduu dandeessanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii warri seenaa dhugaa dhiigaan katabdanii bilisummaa ta'uu galanni keessanii ganna bokkaan deebee bona duunsi gubee dararraa masabaaf garaan si dhukkubee gabrummaa jibbaataa bosonatti galtee ofiin obbo beessaa kaaniif dungoo taate gaddachaa jiraachaa hin barbaadu madoo jettee manaa baate taatus jabaaf madoo jettee manaa baate taatus jabaaf madoo lammiin kee si baanaa mul'inni kee jabaa irraan gadee buutee deemtee gaaraaf tabbaa rakkoo hedduu agartee illee ni gachabaa jabaadhu yaa waboo adii sabaa dhugaan kan keen baddu rabbi tarkaa qabaa dhugaan kan keen baddu rabbi tarkaa qabaa. Yooyyaa babaaruufa fayyaa galchumii heessan nagaa dhaggeeffattootaaf daawwattoo keen kabajamu gabaas tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 23 bara 2022 tanii dhiyeessa angalmoo Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo woboon Oromiyaa heessa tiksitoota Empire Itoophiyaa irratti aleella laalessa fudhachuun hundeen si buqqisee imal gar Finfinnee taasisuun bilisummaaf walabummaa saba Oromoo gabrummaan itti wal furgoonfachiisuuf imalee gal injifannoon dabaaluun itti fufee jira. Haaluma kanaan abdiin Oromoo Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba Oromiyaa gaaf gurraandhala 12 bara 2022 godina Harargee lixaa aanaa Oda Bultum iddoo addaa Balaaci jedhamu tarkaanfii laalessaa loltoota sirna PP irraa fudhatee 30 jeese 21 madoo dandammiin qabneen adabee jira. Gammeeshatiin kilaashii akaama 10 hidhannoo guutuu waliin meeshaalee garaagaraa booji'uun galimoona qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Irreef abdiin sabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba Oromiyaa tarkaanfii laalessa isaa jabeessettuun fufuun gurraandhala 14 bara 2022 godina Harargee lixaa aanaa Oda Bultum iddoo addaa midhaaga gurree jedhamutti loltoota gabroonfata PP irraa tarkaanfii goggobduu fudhateen 10 battalumaatti ijjeese 15 madoo dandammiin qabneen adabee jira. Bifuun wal fakkaatuun irreefoon teessabaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba Oromiyaa hiiqeffataaf adheeffataan roorroo sabaa gurraandhala 17 bara 2022 godina Harargee ba'aa aanaa Gola Odaa iddoo addaa Gaargaafaa jedhamutti tarkaanfii goggobduu leelliftoo sirniin paartottola Itoophiyaa irraa fudhateen 9 ijjeese 11 madeessee jira. Irreefu wanti sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ammallee tarkaanfii isaa laalessattuun fufuun gurraandhala 21 bara 2022 godina Harargee ba'aa aanaa Malkaballoo iddoo addaa Fincoo jedhamutti lol goggobduu ufrifachiisaa loltoota sirna PP irraa fudhateen 12 battalaatti ijjeese 15 madeessee jira. Walumaa galaatti abdiin Oromoof Oromiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba Oromiyaa torbaan kan keessoof loltoota sirna PP 61 ijjeese 62 ol madeessuun 124 hojiin al taasisee jiraachuu ajajaan wobo zoonichaa ibsee jira. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoof fudhate bilisummaaf walabummaa Oromiyaa itti fufu injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 23 bara 2022 isiniif dhiyeessa annadi Oromoo tabboontotni ilmaan Oromoo reefi gaachana sabaa obbo dinagdeen tinnisuuf gumaacha taasisan jabeessanitti fufanii jiru. Haaluma kanaan qabxaawaa gameessa obbo duraanii jaaltumsaa waayyuu deeggarsa maallaqaa shilingii Keeniyaa 20 obboof gumaachee jira. Fuula duraafis bifuma kanaan akka itti fufuu fi tumsa taasisuun hanga bilisummaatti waan danda'een obbo biraa akka dhaabbatu waadaa galee jira. Tumsi wabii saba Oromoo oboof taasifamu itti fufuun maadheen yaamisa qeerroo fi qarree haa awwaannu deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof taasisu akkuma itti fufeetti jira. Maadheen yaamisa qeerroo fi qarree haa awwaannu gumaacha waraana bilisummaa Oromoof taasisanii marsa lammaffaa 100,000 4,350 gooticha waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Gumaacha maallaqaa taasisaniin alatti ibsa ejjennoo baafataniiru. Ibsa ejjennoo isaanis
Hanga qabsoon Oromoo galma geessutti waan qabnuun woboo bira ni dhaabban. Woboon jiraatu ni jiraan. Woboon dhabamu ni dhabamna jechuun woboo jiraachisanii qabsoo hidhannoo finiinsuun dhimma fardii akka ta'e kaasuun waadaa isaanii jabeessanii jiru. Maaddeen kun dhaamsa gootichi waraana bilisummaa Oromoof dhaamaniin hanga uummanni Oromoo hiree ofiin of bulchu murteeffatutti falmaa finiinsuu qabu. Akkasumas qeerroo fi qarreen Oromiyaa goleelee mara keessaa wobootti makamuun gabrummaa uummata Oromootti xaxame irraa hiikamuu dadhabame goolaba itti gochuu qaban jechuun yaada isaanii dhiyeessaniiru. Akkasumas gurmuun Elemoo Qilxuu biyya Suudi Arabiyaa tumsa marsa lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo woboodhaaf taasisaniin Riyaala Suudii 12,000 arjoomanii jiru. Gara qarshiitti yeroo jijjiiramu ammoo qarshii 200,000 fi 1,680 arjoomanii jiru. Sabboontotni ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa keessa jiraatan gurmuu Elemoo Qilxuu qunnamtanii waraana keessan abdii saba Oromoo woboo bira dhaabbachuu ni dandeessu jechuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan dhaabaa woboo irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromootiif. Akkam jirtu naguma daandii Elemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawwaa. Ayyee Oromticha jiraataa godina Gujii Lixaa aanaa dugdaa daawwaa. Aanaa dugdaa daawwaa keessa rakkoon tokko akka jiru jiraattonni dubbachaa jiru. Akka jiraataa naannoo sanaatti rakkoon jiru maali? Rakkoon jiru rakkoo gurguddaa jira. Rakkoo gurguddaan jiru keessa waraanni mootummaa Abiy kun naannoo dugdaa daawwaa irraa ka'ee gara dhukkisaa magaalaa deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromootiin waliin bu'anii akka iddoo addaa Dogoo bakka jedhamutti lola guddaa lola bal'aa kenne achirraa guuttuma guuttee waraanni bilisummaa Oromoo akka dhiyaga ganda dhukkisaa magaalaatti fide jechuun achiin booda waraanni mootummaa hedduu isaan hogganii magaalaa gudditti amma ganda dhukkisaa magaalaa jedhamu kan keessa buufamanii ba'anii gara magaalaa baay'ee hundiitti immoo bakka keessa kadhatanii achi gara malkaa sooddaatti ba'aniiru. Erga rukuttaan geggeeffame booda uummata irratti waan
wanti ta'e jira. Wanni uummata irratti wanni rakkoon ta'e uummati kun baqateera namni tokko nama nagaati nama amantaa hordofaa ture nama mana amantaa keessa nama jiraatutti nama tokko maqaan isaa Gannaalee Elemaa Diribboo nama jedhamu nama nagaa nama amantaa Pirotestaansii Qiddistee jedhamu nama tajaajilaa ture nama nagaa nama horiitti qabatee deemu warri faashistiyaas Abiyyiitu jechuudha. Maaliif ajjeesanii? Toluma bakka ituma keessa deemanii dhufanii nutisanii moti bilirraa nyaatanii moti inti nutichisiisee waan jedhamu nama horii qabatee deemu nama nagaa nama fayyaalessa haati gitii warra ijjiitii ollaa jiraatu keessallee nama amanamoo nama fayyaa fayyuma nagaa ajjeesan. Maatiinsaa amma maal keessa jiru namni kun erga du'e? Maatii kaleessa illee awwaalarra oollee maatiin akka malee gadda guddaa qabanii bu'anii gadda maatii qofa kan ta'e ganti hundi bahee adduma jiru uummatitti bahee gadda guddaa murtisaafii jira uummatitti bahee. Egaa waraanni sirna PP waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroo wal haadhu rukuttaa geggeessan keessa aamni meeshaa baatu lamaan erga wal rukute nama nagaa immoo akkamiin darbee ajjeesa kanarratti jarri maal jedhan uummata walitti qabanii waan dubbatan qabu. Warri uummata walitti qabanii yoo dubbatan maal dubbataniiti warri yoo injifatan baruma waluma bu'anii godina kana keessatti bakkee hedduutti walitti bu'anii yoo walitti bu'anu nama injifatamanii nama mo'atamanii yoo mo'atan ammoo nama nagayaatuma uummata nagayaa dhufanii irra haaluu ba'anii bakka warri kun baratamaa kana qofaa miti adduma waraanni itti walitti uummata nagayaa irratti tarkaanfii fudhatanii hojii isaanii dadhabbiin isaanii kanuma. Uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuu obbaasuun kun immoo akka mootummaatti maal jettanii yaaddusin? Akka godina keenyaatti akkuma jiraata akka nama teellee waraana kana laallu dadhabbina mootummaa laalchisa malee kuni kufaatii isaa laalchisa malee jijjiirama isaa fi jabuu isaa waan kenna jedhamu jiru dadhabbina mootummaa ilaalchisa malee kun. Mootummichi yeroo ammaa labsii yeroo muddamaa kaasee jira hidhamtoonni gadhiifamanii nageenyi biyyaallee haa bu'u marii biyyaalessaatiif illee haala of qopheessuutiin sochii gaggeessaa jira gara Oromiyaatti yoo deebinu immoo. Aanaa ammaa isinirraa dubbachaa jirtaniif kanneen biroo keessattis ajjeechaa raawwachaa jira. Isin akka jiraataa naannoo sanaatti waan mootummaan jedhuuf gocha inni raawwatu akkamiin madaaltu? Mootummaan yeroo labsii muddamaa kaaseeru jedhamuna ittuma humna jabeeffata malee sobee uummataani labsiin kaasee gaafa jedhu in soba itti ijaaree isin dhaabbatee ka'ee labsii muddamaa kaasee gaafa jedhu itti jabeesse malee gaafa labsiin muddamaa kaaseera waraan dhaddee jiruun seenaa uummata fixaa uummatarraa horiin qalanii manarraa labsii muddamaa gaafa kaasee uummata hantu uummati kana beekateera gaafa inni labsiin muddamaa yajaa gaafa inni beekaa in soban jedhee isin laaffifata gaafa inni ammoo isinirraa kaaseera uummati sodaatee ishee isaa soba gaafa dhikkoo ifi dadhabeeru gadi buusa sobee yookaan ijaaree ka'ee ka'a malee soba labsiin muddamaatu kaasee hin beeku. Gandi ammasin jechaa jirtan kan namni irraa ajjeefame kun uummanni naannichaa naannoo irraa baqate jettan akkamiin jiraataa jira bakka baqate kanatti? Uummanni bakka amma naannoo waraanni keessa ka'ee jiru kana magaala Roobii Magaadaatii fi isaa magaalaa bakka Dogoo jedhamu san keessa uummati bahee baqatee raasaa muka jala ibidda qabsiisataa maatiin booddi qorraan uummati nama kana hin jenne gandoota sadiin kana keessatti qorra keessa nan jiraataa jira gammaatti. Warreen hagammaatti gandatti ol hin deebine qaamni mootummaa ofiin jedhu kunii fi dabballoonni isaa maal jechaa jiru miirri akeekkachiisuu ergaan akeekkachiisa kennuu kun ni mul'ata isaan gidduutti. Maa mul'ata isin akka Tigraay yoo isin balleessine isin barbadeessine malee shittaa kana keessaa baachanii marroo hin dandeenye akka Tigraay isin barbadeessina kana qofaa miti kana beelaa dhukkuba akka isin baddan qorticha akka isin dhimma isin goonedha uummata walitti qaban waan kana quba barsiisanii. Mootummaa Oromooti an Oromoon ceesisaadha lafarraan isin balleessa jedha kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromooti jechuu dandeenya akkasittiin. Ani jedhu akkasii jetti mootummaa Oromooti afaan Oromoo dubbata malee nama afaan Oromoo biraa yeroo kana namni kun afaan Oromoo baratee dubbatee Oromoo jedha malee Oromooti. Oromoo ta'ee saba isii irratti duulaa hagana gahu beela duulaa waraanaa jiru yeroon kun yeroo bonaati yeroo uummanni loon gara teeffate qabee qoon garatti godhu dhabeerutti uummata beelaa fi duraan dararamuu jirurraa malee waraana labsee odoo Oromoo ta'ee waraana saba isii irra labsu saba isii irratti labsan waraana uummata irra labsee dararaa guddaa keessa uummata ammaa kana uummati guddina guddisiisaa akkuma jiru dararaa hamaa keessa jira bonaa fi waraanaan. Ayyee rakkoo kana keessaa uummanni Oromoo akka ba'uuf isin maal dhaamtuuf? Wanti dhaamanu waluma ijaaraa yoo jaaramanii tokko ta'anii saafaatiif baabaa dhiyaame waan amma guddin ta'uu jiru kana walitti ilaaluu dhabanii Oromiyaan addee jiru walitti bilmatee ka'ee
hiriiraa fi adduma jiru yoo walirraa hin taasin malee anamaan na dhibe gujii miidhamaarra jedhanii nu laaluun qaban kaabaa kibbaa fa'aa akka dhiyaatti Oromiyaatti jiru ol ijaaree tokkummaan ka'uu qabaa jedha akka kiyyattan. Ayyee Oromticha godina Gujii Lixaa aanaa Dugdaa Daawaa ajjeechaa aanaa Dugdaa Daawaa keessatti dilbata darbe raawwate akkasumas sababa lola naannoo sanatti geggeeffamaa jiruun waraanni sirna PP uummata Oromoo buqqisee daggalatti galche ilaalchisuun dhiyaattanii yaada qabdan arraata biyyoolessa Oromiyaatti fayyadamuun uummata Oromoo bal'aa waan qaqqabsiistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa isin galateeffannaa horaa bulaa deebana. Horaa bulaa bakka buutanii bu'aas bahii bacaa keessa buutanii sagalee keenyaa adda addunyaa nu dhageessuu nullee isin galateeffannaa galatoomaa.